lamammaatti deemu jirra malee. Okay, lamatti deemu jirta. Tokko fudhattee miree diimaa damoosa kee. Kanarratti damoosa sii kafaluu dadhabeettee isiin waan akka nama tokkotti akka nama gartee faamiliitti akka nama gartee saahibatti akka nama haadhatti jireenyi kun wal nuun danda'u yoo gartee magaalaan tun hin jiraanne wanni damoosa sii kan nuun jirtu rabbi magaalaa tanaa nu waa fidootti akka nama dhuunfatti kasii mari'atte ni qabdi isiin sootatti akka faamiliitti. Hin qabdu. Hin dadhabee fi hin dadhabnee sitti hin dubbanne isiin waan dandeessu keessaa sumaaf hin kannettee abdii murattee taa'aa jirti malee. Isiin akkasii ilaali jaalibsaa waan takka wanti beekuu qabdu namni kuni haatoo saatoo dhabaatus anama silaa waan biraatii miti hojiin tu silaa narraa deemte qalbii xiyyatuun illee firiina taati anillee boru bakka guddaa ga'uu danda'a namni warra na qarqaaree boru anillee deebee nama qarqaaruu danda'a dalaguma deemu diddi sanaa abdii na hotachiisee anillee sagalee sassaada akkana akkamii jee itti gaafadhe malee hammeenja biraatillee waan isin mana keessattillee miidhaan irra geessite hin qabduu kana hubachuu dandeessa. Galatoom. Olfaat. Jaalibsa maaltu yaadan aannan tokko osoo gadi naqamin dhaqqabatan aniin tun karaa lama dhabuu yaadduu natti ta'uu jira. Yoo dandeessan qabaattan hamaa hoomataa hojjette yeroo mammaaktu. Sanumaafuu yoo dandeessan. Dubbadhu hin boo'inuma abshir. Yenamaa hundaa kanuma kennamu gosa dabreef. Sanumaan jechuu barbaada. Laa dubbadhu hamaa hoomataa hojjettee waan naa godhuu dandeessan ta'etti san dubbadhu hin sodaatu. Fedhii kee hunda himatu. Paablikii gubbaa jirtaa incitii wanni hundi paablikii gubbaa jirti waan xiqqa sodaatin himadhu ndoysini. Ani duraan dursee dalagaa onlaayinii tana yoo sirraa deemte ani dhibdeen xiyya biraatii miti wallahi akka malee cinqamee akka malee yaadda waan biraa son tahin silaa dalagaan tunarraa deemte anis gammadee isinis gammadde isin tun waan biraatii miti silaa anammoo yoo gabii baaste malee waciin hin galtu silaa anammoo dalagaa sallikii deemte isinillee ni gammadde anillee ni gammadaa dhibdeen xiyya guddaan ka tokkoffaa kan lammaffaa arra hara lama dhabuu yaadanatti ta'e namni hubatu inuma hubataa si galee ka beeku inuma beeku. Lamaan takka isii biraa yoon bahe isii biraayis dalagaa dhabe lammaffa fiizaan kiyyoon irraa fuudhame carraa biyya namaatillee dhabe lamaan kana hame katti rakkatteef. Taankii sirraa fuudhoo gutakka asirratti sirraa fuudhan. Narraan fuudhini doktora naaf fida laa narraan fuudhini yoo dandeesse doktora fidi isii miti. Tanumaaf hin deeman bakka naa goonu Arafaat yaada gad dhaabbataa. Yoo ati saatii ammaa irraa kaaftee dhimma kiyya natti tolee jira lafa kaayaa keessaa baay'eetti an dabbaala mana cufeetiin baa asii booda islaamummaan haa dhoorguu dhimma kee namni dubbatu jiru tokko naa qabadhu. Carraa tokko qabdi. Ani madaamillee nammiine waa takka illee nan goone anumaatu isiifis yaadee xiyyaafis yaadee osoo isiin qaamaatti yanaa kannitee mana madaamii na ergite natti tola ammatti santu na barbaachisa tokko lammaffaa immoo lakki natti tolee jira dhimma kiyya rabbii yaa keessaa naa bahajii islaamummaa rabbiin haa dhoorguu aanarraan keessaa sii baha. Madami ol gahe. Addaan sii baasa waan inni jee dabbaal wanni inni jee tokkoffaa yoo na gargaartan akka Oromoon na gargaara furmaata na dhibii kana naa fura. Lakkii yoo na gargaaruu hin dandeenye asuman na dhiisa jedhii isa lamaan kana uummatatti himadhu. Murtii guutuu ol deebisa. Ana akkuma jechuun dalagaa ani silaa dalagaa onlaayiniin tunarraan deemtu rakkoon tiyya dalagaa onlaayinii tana dalagaan onlaayinii irraan deemtu yoo isin dandeessise dalagaa laaftu. Dalagaa jechuun tana hamilee xiyyan ayitu tana jajjabeessa sammuu xiyya firii naa gootu yoo isin danda'e naaf goota yoo isin dadhabe akkuma cabettiin okkola karaa lama dhabuu rakkoo dhabee tajaajilsa. Galatooma afaan uummata jaalibsa yeroo takka dhaggeeffadhame muna habiibati obsi muna ni gaafatta muna ayyee ni gaafatta obsi laa yeroo dheertu qabna ni gaafatta obsina jaramaanii wal biratti ol baasaa. Anilleen laalika akkan akkasiin dubbattu dhagay anilleen akkan akkasiin dubbattu barbaada nam takkana yalan dubbatina mee hagam fita dubbin laalee akkana doktarri dubbadhu ayya maali namni beektanii qasaman billaa ani wama kana waan san irraan beeku galiin galuu baate uffata anama fakkeenyaaf dawaa hojjedha wasaappiidhaan hojjedha. Maal galcha maal dhiisaasi waa'ee kiyya wanni waa'ee galii kiyya wanti irraa beektu hin jiru. Daseesiin bira teessu dhagaye. Daseesiin bira teessu yoo ta'e. Doktor please yaada sirratti hin kannatini
Doktor dhaggeeffadhu. Wayi kan jechaa Yaada jira isirratti hin ibsaa kennitini. billaalee ibsaa Doktor dhiifama nu godhe. ibsaa Please dhiifama nu godhe. Obboleettiin isi jaalanna. Laal xiqqisho qofa dhiifama nu godhe. Anammas isii dhiibuun barbaadu fedhaadhaa waan ta'eef dhaggeeffadhu. Tiktoor teenya laal isiin ammas himatatti hin jirtu. Muna ila dhaggeeffadhu muna tokkoffaa wanni isii dabbaroo jiraate har'a jala mureesni hima. Wanni isin ila wanni isii dabbaroo jiraate jala mureen isinii hima. Laal uummanni Oromoo hundi akka dhaga'utti wanni isii dabbaroo jiraate an Dubaay jiraadha malee akka uummata Dubaayiitti hin jiraadhu. Koonsartiin dhaqu sargiin dhaqu dhaggeeffadhu bakka hojiitti ittiin argama. Nama bira dhaqu yoo bahe isimatana wajjinuu yoo bahe bakka seeraa wayii yaani bakka wayii dhaqeen deeba malee laal anaa kana jechuudha dhageessanii wanni isii dabbaroo jiraate homaamti na bira hin jiru ana isinii galeemi homaamti na bira hin jiru akka namaa gabbanii uf dhiituun sun hin jiru kun isii dabbara nan beeka akkasii dabbara kun eega kabajaan ta'e amma isin wanni gootan mataa mucayyoon tun jeeqamuu hin qabdu isinii galeemiti dhiphachuu hin qabdu hangana osoo Oromoon asirraa waan fudhattu abdii muuti ittiin baneetiin haasawa doktara kana keessaa uummanni waan fudhatan qabdi. Doktar maal haasa'u jirti warra barattan. Muuti demoo muuti miti kun inni mataan isaa asirraa waan fudhatan itti haati as jirtii miti borullee dubbachuu dandeessi immoo rabbiin kawaa jalaan dhokan ni arguu danda'a. Mucayyoo tana qaama kiyya aansee akka ilmoo tiyyaatti jala kaadhee wallaahi billaahi wajjin hin bule kun isiin taane nan beeka. Bakki an gabbee akka warra Dubaayii san of hin dhiinne ni in ta'uuf hin beeka. Isinii galee rakkoo isii isin hin hubanne kanaadha. Amma jechuudha waan nyaattu waan dhabne mallaqa isiin kafalu hin jenneeni dheengadda aayidii isii kenneefi mindaa isii harka kenneefi maal akka dasiin isiin bira teettoo taate an akka dabalataati bira fide malee bizinesii kiyya anaatu beeka. Isinii galaa miti. Kanaaf jechuudha. Kanaaf jechuudha. Mucayyoon sababaa biraa takkatti hin qabdu sababaa isiin qabdu kanaadha. Wanti isin naa hubachuu qabda ani isiillee dhiibuu isiillee jeequun barbaadu furmaata isiitti deema waan inni si baase naa kafala achiin booda jechuun akka feetan godhadha. An namni hagan osoo ani miidhina naa kafala bas waan inni si baase naa kafala hallaqa. Maaliif yeroo hunda jechuudha nama tokko wajjin mataan. Ayyee ibsaa kiyya dubbadhu rakkoon qabu amma bakka dubbii afaan nu godhee jirti. Doktar jannata seenatti miilaan kophee jannata seen inshaalla. Amiin. Yoo asii miidhaan waan miidhama. Isinii galee yoo asii miidhee jiraadhe mucayyoo ta'e jechuudha. Yoo hanga xurii qeensa isii dhiibee jiraadhe jechuudha. Anaaf rabbii walitti dhiisa akka Oromootitti jechuudha. Waan biraa ammallee anis dalagaa argadhe laal akkan isii qarqaaree isi dide waan kiyya naa kafalaate achiin booda akka feetan gara feetan. Gara isinii mijate akka isinii ta'e. Galatoon ulfaadhu. Hayyee obsi. Reefuun tana maal jetteet? Akka Oromootiin gargaaree fidama. Eeyyee ila ibsaa dhaggeeffadhu. Akka Oromoo laal gaamanu dhaggeeffadhu gaa amanu dhaggeeffadhu gaa dubbiin ofaanitti qabeen Dr. Maryam sirraa fudhannee yaada kee sii dhaggeeffanne. Qaliila sii dhaggeeffanne Oromolleen sii dhageesse. Reefu an akka Oromootiin gargaaree fide. Akka nama tokkotti namni tokko biraa fide takka isii gad darbee takka waanuu kafali jaaniini. Waraqaa irra balleessuuf miti. Akka nama Oromootiin michiyoota haa dalagattu jee gargaaree isii fide malee waan isii fideef san irraa barbaadeeti miti. Amma immoo erga akka Oromoo fidde wanni ati irraa barbaaddu maali? Dhaggeeffadhu mucayyoo tana gaafa fidu isii qarqaare osoo atillee keessa gaxxiin dhalliilaan isii qarqaare ana hojii kiyya kana ofii kiyyaa dalagachuu dadhabee miti dhaggeeffadhu isii qarqaare akkami isii qarqaare yoo jette osoo namni meeqa qaamaa mataa ofii qabu osoo namni meeqa dalagaa barbaadu as keessa jiru isii qarqaaruudha malee anarra yookaan sarraatanyaa la barbaachisee miti maaliif hin qarqaare mucayyoo tan dhuftee nama miidiyaan beeku ila keessa naa hubadhu dhuftee na qarqaartee mindaa isii kafalee birrii viizaa sadirraan kafaladhu teessee na bira dalagattee laal anallee na qarqaartee ofiillee akka qarqaaramtuuf hin fide sii galeemi irdaataan kennineef dhaggeeffadhu. Hayyee galatoon. Ibsaa tolte dubbiin jalmadeem. Okay. Hayyee. Wanni ati fiddeef atis irraa fayyadamu faayidaa isii irraa buufachuuf fidde malee ati isii fayyaduudhaaf hin finne. Maaliif isii fayyadne gaafa mindaa kenneef qoyin gaafa mindaa isii kenneefi bakka raahaa qabdu bakka rafti qabdu eeggateetti kan ibsaa asirratti sirraa fuudhagaa. Dooktar fidee yookaan mucayyoo tana fidee yookaan na bira dalaydi mindaa kafaluuf san
irraa kabalachaan jiru bar ibsa maaluma taate. Waadhati yana galee jira doktara asbara naa dhabdu doktara pilis muti naa qabaddu ana sirraa Dabbaan miciyoo tana fatiitu fitiin anaaf fidee jaanaa. Oyo buta muna me koy dubbitan sirra bakka bakkan dogon gorre nu sirreessitani obsaame. me koy munati ibsa dubbina kam taate laal murtii kiyya kuta kana dhis dhalaan oromoodhaa miliyeenaa duubaay keessa jira dhalaan oromoodhaa miliyeenaatu Itoophiyaa keessa jira Arafaat wanni filattee fiddeef rabbii fi nis yaada isa jiru feekii katee uummanni oromoo guutuun baree jira Arafaat nama miidiyaati bakka isa yoo dhufte hanga isin isii fayyaddu caalaa na fayyaddu jettee gatii yaaddee Galatti dabbaan liifama hojii. Gabbuuta yoo muti irraa qabate misingira keessin jiru okkee dhageeffadhu Dooktar Margeemaa wanni intaloo fiutee Duubaay keessa geessiteef shaqaalaa Duubaay keessaa dhabdee shaqaalaa Itoophiyaa keessaa dhabdee osoo hin taane akka rabbitti Arafaati yaaddee osoo hin taane faayidaa Arafaatii buuftu caalaa faayidaa Arafaati sii buuftu guddaa waan ta'eef gara miidiyaatiin naggada siittiin beeksifachuudhaaf filattee fidde tokko qabaddaa. Maaliifin kana jaa rabbi jechaan godhee fi humaarran barbaadu abbaan feetan fuudhaa jetteetti daqiiqaa 5 osoo hin dhaabbatiin waan keenyaa qabadhaa baafadhaa jettee amma. Deebitee maal jette? Isillee na fayyadee anillee akkaan si fayyadu fin fidee malee rabbiin finne itti amma waamsiiti. Faayidaan Arafaati si dhawwatu maali gaa nama miidiyaa ta'uudhaan biizinasii si akkasiin beeksiftuuf qofa. Okei walii galee jirra mara koon qabu. Dooktar ol deebiiti qabeenya kan kee hangarraa qabdu himadhu amma ibsaatte mufa. Okei. Jira sagaleen kiyya dooktar kottu eeyyuu akkas. Ni jira murtii carraa kan yeroo tokko murtii dubbadhu. Murtii carraa kan. Jira sagaleen Dooktar akkuma ol baateen sagaleen kiyya ni jiran jiini obsi carraa fudhadhu obsi nurra fe'attee bu'aa ooltu taalaa ooltu hin qabnu. Hayyatti fufite murtii. Waa tokko qofan isinii himuu barbaadu. Galgala irraa isiniin dhaggeeffachuuf yaa gammaan. Waa'ee miciyoo tanaa abbaan barbaades haa fidu. Eenyuunis faayidaa ofiitiif jedhee haa fidu. Yookaan isii fayyaduufis haa fidu. Isiin akka dhuftetti dhufte. Baasiin Dooktar Mariam itti bahus haqa dubbanna taanaan dhufte. Egaa dhuftee booda immoo amma dubbiin ishii baddee jirti. Sigaleemi namni walitti ni dhufa addallee ni oola. Jaarsa jaartinuu wal fuudhee wal dhiisuun numa jira. So amma fallee isin godhuu qabdan Dooktar Reefu isinitti himattee jirti. Bikka sanitti dhiifnaa fi tana faayidaa kanaaf fiddee fi kanaaf ifirraa dhiibdee osoo hin taane ammatti furmaanni akka mataa kiyyatti ayyaadu micoodhaaf furmaata godhu yoo danda'ame ishiifis baasii ishiidhaa deebisuudha. Wanni irratti xiyyeeffatamuu qabu. Tana booda garuu bakka sanitti micoo tana yoo fakkeenyaaf ganama yoo seente sa'a takka yoo irra seente gaha galgala yoo seente agarsi yoo irra seente gaha achi booda immoo fata jedhi boqadhuun jechaanii ture. Kunoo haati na bira jirti rabbi immoo na bira jira akka amma namni akka waan sanummaanuu amma micoo tuni reefu si bira teessee akka isiin itti haasa'u jirtu arku jirta. Waan kana keessaa rakkoo isiitillee har'aan tana namni kalee galata godheef atiin tun har'a qooda biraa goota kalee maali ma'arufa gootee fi yoo rakkoo biraa qabaattee rakkoo sanillee himachuu dadhabuullee mala. Yaadaan haasa'u jira nama micoo tananillee beeku guyyaa tokkoo fi har'aa miidiyaa kanarratti isillee arkee jechuudha. Kanaafuu yaa obboleettii ati intala Oromooti isiin intala Oromooti kalee waliif ma'arufa gootanii obboleeyyan yattanii kabajaan walitti dhuftanii waliin dalagachaa turtan miciyyoo tana dirree bahiiti atummaan akka obboleettii ta'etti miciyyoo eenyu Arafaatee jaanini gaafadhu yoo dalagaa bakka biraa barbaaddees atummaan bakka san geessi. Allaatti anamma keessan galu abachoo guutaa kana wamsi na fixachiisi. Atilleen intala namaati biyya namaa keessa jirta dalaga qabdaa biddeena barbaade biyyaa baate bakka kanatti atillee kalee wanni itti kafalte yoo jiraattillee wallaahi atillee hin dhoysini haqa keessan asirratti hawaasa guddaa kunoo nama 3 jira himadhu waan san hawaasni dhufee rakkoo isii kana haasa'u aboo dhageeffadhaa isinis wanni ni isiniimu rakkoo nama haasa'uu qofa osoo hin taane obboleettiin teenyitunis takalee bira dhaabbattee akka obboleettiitti isii tanarra biyya Soomaaliyaa keessaa fuudhanii biyya achi geessanii akka isiin dalagattu goote qooda qabdi isiillee qooda sii beekaaf obboleettii teessanillee gaafadhaa bakka isiin feete san dalagachuu feetu asiin dalagachuu fedha yoo jettees asitti dhiisa. Yoo lakki amma akka dhalaa biraatti dalagachuu fedha yoo Muna akkasiin qaba asirratti waan takkallee waan ati hubatini jiran fakkaata amma haasaa bareedaa haasofteeti booda kanarra akka malee goote waan takkaa sitti hima. Tokkoffaa haasawni keenyaas mana banuun keenyaas
Arafaatiin rakkoo keessa jiraa fi rakkoo keessa hin jirtuudha miti tokko naa qabadhu. Lammaffaa achi ba'uu barbaaddi fi taa'uu barbaaddiidhaa miti haasofni keenya lama naa qabadhu. Sadaffaa yoo Arafaat gabbaatee afaan siitiin rakkoo keessa hin jiraa yaa sabaa na gargaara jechuu baatte eenyuun abbaa fedhee rakkoo keessa jirti jee himuu hin danda'u. Ani wanni itti mana baneef wanni irraa haasaa jiru. Ani kun asin naa ta'u dabbaan andiinaaf wanni na sodaataniif andiinaa miti waan feetu waan boqina boriyoona bira gabbaate dubbachuu dandeessa har'as dubbachuu dandeessa. Dooktar Nagafadhu munatti waa'ee jira dhiifama naa godhe. Muna katti mana wanni irraa haasaa jirru saada as keessa jirtuu fi Arafaat sagalee isaan lamaan gidduu gabbaate qofaa fi mana banee saadaatu jiruu teetiif dalagaa tee balleessuudhaaf si bilbileessi jeeqaa jiramoo ati dhugaan rakkatee saadaa furmaata gaafatee qofa poointiin kiyya. Kanaaf ammoo deebiftee jira. Yoo naa deebiftee jirti. Yaa naa deebiftee jirti. Anamma keessaa bahe utubaa hagadhii kan qaba waan ta'eef anamma keessaa bahe amma miidhagdii keessaa garma furmaataatti deema. Dooktar Oguta Qaboy naasirraa gabaabsa waan dubbachuu barbaadde. Naasirraa gabaabsaa muti naa qabadhu. Dhagaye amma. Jalqaba saadaa dhaqee intaloo jeeqe osoo hin taane muciyyoon rakkatteetti saadaa dhuftee furmaata gaafatte haala qeenaa qabadhu. Kalammafaadha. Akkas wal gootanii an akkasiin godhee akka barbaadde haasa'e. Intaloodhaaf akkana godhaa intaloof akkas godhaa ati nutti himtu. Yoo rakkattee afaan siitiin ammas bira teessee achi ba'uun barbaada na gargaara jettee ani surreetti jabaaseen gurguree gargaara. Sirri naa manila dhageeffadhu sitti hima. Dheengadda gaafa fuutee intaloo bakka san geessite nu mareettee akka harargeetti akka oromootti akka dabbaalle sitti hin kennine adatiyya. CPC walii bilbilee walii galee geeffate munaa muti naa qabadhu. Dhugaan sitti maami na dhageeffadhu. Dhageeffadhu laa gaafa Dubaay geessitan intaltii Oromoo gargaarsa gaafattee Arsii gaafattee Harargee gaafattee gargaarsa ilma namaa takka irraa dhabdee biyya san hin dhayne fatuun janaajjanteeti jaalattee biyya san geeffattan. Ammas bakka san yoo deemuu barbaadde yoo isin gabbaatee dubbattee bakka saniin deemuu barbaaddan na gargaara jettee asirra girra sagalee ni taanaaf ni gargaara. Garuu kan raasuu jirruu fi katti mana banne dubartoota isin caalaa kalee isii gargaaraa ture. Kaarkaa fi galata biraa qabu. Bibi maala maalitti godhadhan maalitti walla geeffannaa na dhageeffadhu sirgeeffe kan ture. Intaluma akka teetii tantalaa ta'e isii gargaartee akkuma keetti harka biraa qabdu obboleettii akkuma isii obboleettii isiidhaafis obboleettii Arafaatii fi sagaleetti qabattee furmaata gaafatte. Akkana na godhu jiran jettee osoo sagalee Arafaatuun baasee ati mataan kan sagalee saadaa qofa baasuun maaliif si barbaachise? Wanni na barbaachiseef jechuudha. Naa deebiftee jirta qoy sin gaafanne amma naa deebiftee jirta. Ani wanni baaseef wanni guddaan an baaseef qoricha naa deebiftee jirta dooktar naa deebiftee jirta. Difama sin gaafanne amma ibsatiin jira malee. Dabbaala kutaa kan nama dhaggeeffadhaa yookaan jaati fi teessanii haasawatti fufadha. Dooktar atillee nama dhaga'ee akka intala Oromootitti sitti haasawamu yoo ka danda'u.